Akkam jirtu baga nagaan deebitanii gara chaanaalii keenyatti dhuftanii egaa har'ammoo kan nuti waliin ilaallu abnormal pregnancy kan ta'e keessaa toopikii waa'ee hyperemesis gravidarum yookiin immoo yeroo ulfaa garmalee ol guuramuu kan jedhamu ilaalla jechuudha nu duukaa ta'a. So akkuma isin as biratti argaa jirtan hyperemesis gravidarum jechuun normally hiikisa hyper jechuun ol ka'uu gaafa ta'u emesis jechuun immoo afaan laatiin irraa kan dhufe innis vomiting yookiin immoo ol guuramuu balaqamuu jedhamee kan ilaalamudha jechuudha. Kanaafuu gravidarum jechuun immoo pregnant woman yookiin immoo dubartii ulfaa jechuudha. Kanaafuu hiikkaan maqaan isaa illee kan inni itti waamamu maal jechuudha? Garmalee ol guuramuu yeroo ulfaa yookiin immoo excessive vomiting during the pregnancy jechuudha. Normally morning sickness kan jedhamu jira yeroo ulfaa. Kana jechuun ol tuttuquu darbee immoo ol guuramuu kan fidu jira yeroo ulfaa. Garuu hyperemesis gravidarumiin hamaa kan ta'edha jechuudha yookiin immoo severe form of morning sickness dha jechuudha. So definition is akkuma as biratti ilaalaa jirru hyperemesis gravidarum is extreme form of morning sickness that cause severe nausea and vomiting during pregnancy and resulting in dehydration and weight loss. Kana jechuun maal jechuudha? Garmalee ol guuramuudhaan kan ka'e kiiloolee dabaluu dadhabdi akkasumas immoo dehydrate taati jechuudha. Dhangala'aan qaama ishee keessa jiru inputiin hin jiru outputiin garuu hin baay'ata jechuudha. Dhangala'aan qaama ishee keessa jiru illee dhumuudhaan kan ka'e dehydrate ishee gochuu danda'a. Kiiloon ishee akka hin daballe godha jechuudha. Dubartiin ulfaan immoo kiiloon ishee akka dabalu malee akka hin hir'atu expect hin goonu jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan morning sickness fi hyperemesis gravidarum gidduu jiru baay'ee guddaadha. Tokkoffaa irratti morning sickness includes nausea and sometimes combined by vomiting jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Darbee vomiting qabaachuu danda'a. Garuu moo commonly maal kan inni qabu? Vomiting osoo hin taane kan inni qabu maal? Nausea ol tuttuquudha kan inni qabu jechuudha. Malee vomiting darbee. In case of morning sickness as per hyperemesis gaafa dhufnu garuu maal includes nausea that doesn't go away in the severe vomiting leads to severe dehydration and poor weight gain jechuudha. Morning sickness weight gain irratti rakkoo yookiin dhiibbaa tokkoyyuu hin qabu akkasumas immoo dehydrate gochuun hin danda'u jechuudha. As biratti hyperemesis gravidarum garuu maal fiduu danda'a? Kiiloon ishee akka inni hin daballe yookiin immoo akka inni irratti gochuu danda'a. Darbee immoo maalitti fiduu danda'a jechuudha? Weight loss irra darbee kan inni itti fiduu danda'u maal? Yes, excellent. Dehydration itti fiduu danda'a jechuudha. Excellent. Inni kan biraan usually disappear after 12 to 14 weeks. Morning sickness torbee 12 haga torbee 14 qofaatidha kan inni turuu danda'u jechuudha. Inni kun garuu haga meeqaatti iyyuu turuu danda'a? Haga torbee 20tti iyyuu maal turuu danda'a jechuudha. Yoo hyperemesis gravidarum jechuudha. Inni kan biraan morning sickness amlisa maal pregnant woman with morning sickness can fatigue and slight loss of appetite jechuudha. Appetite ishee hammatee cufamuu barbaada akkasumas immoo dadhabii miira dadhabii teessee dadhabuu itti ciistuu dadhabuu miira akkasiillee itti fiduu danda'u jechuudha. Kun garuu maal pregnant woman with hyperemesis gravidarum may experience a complete loss of appetite. Guutummaa guutuutti appetite isaanii as biratti garuu maal ta'a? Cufamaa ta'a jechuudha. Morning sickness taanaan haga ta'e cufamaadha. Hyperemesis taanaan garuu guutummaa guutuutti appetite isaanii maal baay'ee cufaadha. Cufaa keessa darbee fooliiyyuu hin barbaadan jechuudha. Kanaafuu amala akkasii qaba. Inni kan biraa they may have difficulty performing their usual daily activity. Maybe hojii ishee guyyaa hojjechuu dhiisuu dandeessi yookiin immoo hojjechuun itti cimuu danda'a jechuudha. Yoo irratti morning sickness irratti hyperemesis irratti garuu maalidha? They may not be able to work or perform their normal daily activity. Fakkeenyaaf barattuudha taanaan mana barumsaa deemuu hin dandeessu. Hojjettuu mootummaadha taanaan hojiillee deemuu hin dandeessu jechuudha. Yeroo hunda ol guuramuu itti fida yookiin immoo sa'aatii ganaman jedhu guyyaan jedhu nyaatteetta dhugdeettan jedhu ishee rakkisaa jechuudha. Kun garaagarummaa morning sickness fi hyperemesis gravidarum. What the exact cause of hyperemesis gravidarum? The exact cause yookiin etiology isaa maal? Idiopathic jechuudha. Unknown cause jechuudha. Yookiin immoo sababni isaa hin beekamu. Garuu there are many theories that leads them to hyperemesis gravidarum. Yookiin immoo researcheroonni baay'een kan isaan dubbatan theoriin garaagaraa ni jiraata jechuudha. Theoriin isaan jiran keessa inni hangafaa endocrine theory yookiin immoo hormonaaliidha jedhanii hormooniittidha kan isaan hiikanii. Hormoonii jechuun immoo hormoonota garaagaraadha. Yeroo ulfa kan dabalu hir'atu wal caalu imbaalaansii ni jira. Yeroo kanatti qaamni ishee fakkeenyaaf keessumaa preemie gravidaadha taateenna HCG yookiin immoo human chorionic gonadotropin hormoonii jedhamu placenta irraa kan maddu sana qaamni ishee walgatii hin beeknee fi amala ol guuramu
itti fiduu danda'a yookiin immoo HCG hormooniin sababa isaan gafaadha jedhanidha riisarcharoonni baay'een kan isaan dubbatan jechuudha. Inni kan biraa saayikosoomaatiik tiyooriidha. Innis stress dhiphinaa. Fakkeenyaaf ammoo ulfataateetu jirtu gaafa ndee mucaa koo yoonnaa guddisaa mucaan koo eessatti guddataa maaliin guddataa birriyoo qabeenya waan baay'ee yaadu mucaa agi gaafa miixuu nama akkam na godhaa na dhukkubaa waan baay'ee gati yaadanii fi miirri sun maalitti fiduu danda'a ol goramutti fiduu danda'a jedhamanni kan biraa alerjik tiyooriidha antiijinii jechuudha dhukkuba garaagaraa haadharraa ta'uu danda'a yookiin immoo mucaatti kan darbu dhibee bishaan bubbuu ndaan wal qabatees ta'uu danda'a antiijinoota farra lagaa qaama ishee keessa galeennaan amala akkasiitti dhufuu danda'a inni dhumarratti argitan immoo metabolic theoryidha deficiency nyaata keessumaa vitamin deficiency yoo jiraate sababa dheedhamu jechuudha. Inni asitti ilaaltan immoo risk factorotadha. Risk factor jechuun immoo dubartoota akkam akkamiitu riskii dhukkuba hyperemesis gravidarum qabamuuf carraasaa qaba kan jedhudha. Inni hangafaa multiple pregnancy yoo taate multiple pregnancy jechuun mucaa lakkuu garaatti baatti yoo ta'e sababni isaas sila maal jenneerra asbiratti maal jenneerra HCG hormooniin tiyoorota yookiin sababoota hyperemesis gravidarum keessaa isa tokkodha jenneera. Kanaafuu HCG hormoonii mucaa tokkoo fi mucaa lamaa immoo gargar miti gargaridha. Inni kamiin baay'ata? Kan lakkuun baay'ata. Kanaafuu haadhuma isaa maalitti fiduu danda'a? Ol goramuutti fiduu danda'a jechuudha. Inni kan biraa previous historyidha. Kana dura waan akkasii ishee mudateera taanaanis dabaluu danda'a jechuudha. Kan biraa family historyidha. Maatii ishee keessa wanta akkasii jira taanaan haadha ishee keessa wanta jira obboloota ishee waan akkasii maatiirraas darbu ni danda'a yookiin history maatiirraa maybe dhufuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa overweight jechuudha. Garmalee kiiloon ishee dabaluu furdachuu. Inni kan biraa pre-gravidity jechuun immoo maal jechuudha? A woman who has been pregnant for the first time jechuudha. Yeroo jalqabaaf dubartii ulfataate yoo taates amalli akkasii irratti mul'achuu danda'a. Inni kan biraa molar pregnancy yookiin immoo ulfa sobaa ulfa seexanaasa jedhamee beekamu sanadha jechuudha. Innis maalidha? Tropoplastic disease yookiin immoo dhibee placenta wajjin wal qabatu gatii ta'ee fi abnormal proliferation of placenta ni jiraata. HCG hormooniinis gatii baay'atuuf yeroo sanatti maaltu uumama? Hyperemesis gravidarum dhufuu danda'a jechuudha. These all are risk factor. Kun immoo diagnosis gaafa jennu akkamittiin diagnosis goona? Dubartiin tokko gara keenya gaafa dhuftu whether she is encountered with morning sickness or hyperemesis gravidarum kan jedhu akkamitti adda baasna marammaruu qabna jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa sign and symptoms irratti hundoofne jechuudha. Kan nun marammaruu dandeenyu yookiin immoo qorachuu dandeenyu inni taan investigationota garaagaraadha. Tole sign and symptoms isaa beekamaadha ol guuramuu gatii ta'ee fi severe nausea and vomiting. As biratti garuu nausea and vomiting yoo ta'an maalidha? Severe ta'uu qaba jechuudha. Inni taanu dehydration jiraachuu danda'a jechuudha. Dehydration nama tokko irratti gaafa jiru akkamittidha kan nuti baruu dandeenyu? Tokkoffaa loss of skin elasticity jechuudha. Gogaan ishee gaafa qabdanii gadhiisan suuta jedhee iddootti kan deebi'u san kan eyeballiidha. Ija ishee jalatti argama. Dry mucous and membraneidha. Dry mucous membrane and lipsidha. Keessumaa naannoo hidhii ishee kun maal ta'a? Hin goggoga jechuudha. Maloota kana gaafa arginu direct taatee jechuu dandeenya. Kan biraan blood pressure ishee maal ta'a? Gadi bu'aa ta'a jechuudha. Palsiin immoo faallaasaa ni dabala jechuudha. Kan biraa maybe feentiyyuu argisiisuu danda'u. Kan biraa mallattoo garaagaraadha jechuudha. Inni kan biraan investigationii jechuudha. Investigationii laboratorii nu barbaachisa jechuudha. Sign and symptoms booddee. Innis tokkoffaa urine analysis jechuudha. Urine analysis keessaa immoo commonly kan nuti ilaallu eenyudha? Proteinii moo keetoonii? Keetoonii jechuudha. Sababni isaas keetooniin fincaan keenya keessatti argame jechuun sign of dehydration jechuudha. Yookiin immoo qaamni keenya garmalee beela'uu isaa kan argisiisu jechuudha. Kanaafuu keetoonii sirriitti ilaaluu qabna. Hagam akka ta'e +1 +2 +3 jedhamee ibsama isa adda baasuu qabna. Kan biraa stool examination jechuudha. Stool examination sababni isaa maal barbaachisa biratti? To rule out differential diagnosis jechuudha. Dhibee garaagaraa mallattoo wal fakkaataa qaban adda baasuuf nu barbaachisa jechuudha. Kan biraa complete blood countidha. Sukkaara, RBS ilaaluu qabna, electrolyte ilaaluu qabna, renal function test, liver enzyme, akkasumas pelvic ultrasound. These all are the investigation expected jechuudha. Investigation eegamudha jechuudha. Tole inni kan biraan differential diagnosis garaagaraadha. So manage gaafa goonu managementiin keenya maalidha? Principleota mataa isaa dandeetu jira. Principleen kun inni jalqabaa to correction of fluid and electrolyte imbalance. Wanta ba'eessan yookiin immoo wanta irrateessan bakka buusuun principally management of hyperemesis gravidarumidha. Inni taan identification and treatment of any comorbidity
disease jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Isaa wal qabatee dhukkuboota jiran kan biraa maal gochuu yaaluudha jechuudha. Fakkeenyaaf garaacha qabdi taanaan garaachichas maal gochuu yaaluudha jechuudha. Inni sadaffaan identification and management of complication jechuudha. Complication jechuun dhibeen sun hammaachuun kan kee yookiin immoo irra turuun kan kee wanta inni fidee jechuudha. Isas maal gochuu qabna yaaluu danda'uuti qabna jechuudha. So inni jalqabaa akkuma jalqabatti dubbanne outpatient fi inpatient dha kan manage goonu. Jalqaba irratti gaasaan nu bira dhufan outpatient dha kan nun treat gochuuf yaalu jechuudha. Depend on their severity. Okay, maal kan goonu IV dha kan fayyadamnu. Fluid jechuudha. Fluid dha kan nuti fayyadamuu fi qabnu sababni isaas vomit gaafa gootu dhangala'aa wal qabatee wantoonni garaagaraa gati ba'anii jiranii fi isa bakka buusuu qabna jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti akka isaan dhufaniin maal goona 1 liter over 1 to 2 hours and then another 1 liter over 4 hours. Liitirii 2 sa'aatii 5 haga sa'aatii 6 gidduutti akka isheen xumurtu gochuuti danda'uuti qabdi jechuudha. Fastii jechuudha. Fastii kan isheen fudhattu jechuudha. Isa booddee maal goona discharge the patient from our patient care with PO medication. Erga fluid bilaannee fi booddee qorichaa fi gorsa duukaa gara manaatti maal goona geggeessinaan jechuudha. Garuu itti hammaateera jaannaan and we are working in health center dha taanaan immoo gara kamitti gara hospitaala guddaatti maal gochuu danda'uuti qabna refer gochuuti danda'uuti qabna jechuudha. Tole medicationota maal duukaadha kan nuun geessinu warreen akka periodic C vitaminoota B6 warra jedhaman meclizine metoclopramide promethazine warreen jedhaman anti-emetic C warra ta'an kana maal goonaa fi kenninee fi gorsas wajjin gara mana isheetti maal goon geggeessinaanii jechuudha. Tole gorsa akkamii tokkoffaa irratti advice to avoid empty stomach garaa kee maaliin godhin duwwaa hin godhini xiqqoo nyaadhu garuu ofitti maaliin godhin hin baay'isini garaa kee maaliin godhin duwwaa hin godhin jennee gorsinaan kan biraa advice in take small and frequent diet kana jechuun maal jechuudha xiqqoo garuu maal godhi daddafiitii nyaadhu fakkeenyaaf ganama sa'aatii 2 keessa xiqqoo nyaattee taanaan sa'aatii 4 keessas xiqqoo 6 keessas xiqqoo 9 xiqqoo garuu maal gochuu frequently daddaftee jechuudha. Kan biraa counsel or restriction of coffee, spicy and odorous high fat acid very sweet foods warreen akkasii kana maal gochuu qabdi avoid gochuu qabdi jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha buna dhiisuu qabdi spicy nyaatota mi'aa ta'anii odors foolii kan qabanii acidic very sweet food damma kana fa'aa dhiisuu qabdi burtukaanii loomii acidic warra ta'an kana dhiisuu qabdi buna restrict gochuu qabdi yeroodhaaf completely dhiisuu danda'uuti qabdi jechuudha. Sababni isaas maaliifidha aggravated factory gatii ta'ani. Kan biraa counsel of preferable taking protein dominant nyaatota proteinii qaban fayyadamuu danda'uuti qabdi jechuudha. Inni kan biraa immoo encourage on fluid intake fluid dhangala'aa sirriitti akka isheen fayyadamtu maal gorsuu ni danda'uuti qabna jechuudha. Inni kan biraa advice on taking peppermint containing products kan jechuun maal jechuudha to reduce postprandial nausea nyaata booddee miira ol tuttuquu yookiin immoo miira vomiting irraa ittisuuf jecha tridentoota maastikoota garaagaraa nyaata booddee akka isheen fayyadamtu illee maal gorsuu ni danda'uuti qabna jechuudha. Inni kan biraa advice not to take drugs that may cause nausea and vomiting qoricha ol nama jechisiisuu danda'a jedhamee tilmaamamu kamiyyuu akka isheen hin fudhanne maal gochuu gorsuu ni danda'uuti qabna jechuudha. Isaan keessaa hangafaa yeroodhaaf akka isheen discontinue gochuu qabdu kan gorsinu qorichi maalidha? Ayiraniidha jechuudha. Ayiranii kana yeroodhaaf maal hin godhin hin fudhatin jennee gorsuu danda'uu ni qabna. Sababni isaas ayiraniin amala maalii qaba? Amala afaan namatti hadhiisu amala ol ishee gorsisuus illee ni qabaata gatiitiif. Inni kan biraa advice to take ginger jechuun jinjibila akka isheen fayyadamtu illee gorsuu ni danda'uuti qabna. Inni kan biraa counsel on avoiding environmental trigger jechuun naannoo isheetti kakaasuu danda'u irraa maal godhi irraa fagaadhu. Fakkeenyaaf amma naannoo ishee qulqullinni hin jiru taanaan yookiin immoo naannoo sana fooliin hamaan jira taanaan fooliin hamaa funyaan itti gaadhufu amala ol jechuu itti fiduu danda'a jechuudha. Kanaan alatti immoo fakkeenyaaf amma buna dhugin jennee irra sila. Kanaafuu bakka buna dhaqxee teessee buna gaafa dhugan ollaan isheen immoo bira teessee ilaalti jecha taanaan maalitti fida itti kakaasuu danda'a jechuudha. Kanadha environmental trigger jechuudha. Naannoo sitti kakaasuu danda'u wanta sanaa jechuudha. Kanaafuu buna akka isheen dhugduuf kakaasuu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal gochuu danda'uuti qabna? Environmental trigger avoid godhi jennee gorsuu ni danda'uuti qabna jechuudha. Inni itti aanu kun maala inpatient management. Inpatient management jechuun immoo ciibsinee yaaluudha jechuudha. Innis indication mataa isaa danda'e qaba. Lafaa kaasnee ciibsinu yoo tammaate akkasumas ulaagaalee murtaa'e yoo jiraate kuni ciibsinee yaaluu danda'uuti qabna jechuudha. Buufata fayyaa irra osoo hin taane hospitaala guddaatti refer goone. Inni sulaagaan isaa tokkoffaa maalla weight loss greater than 5% from pre-pregnancy state. Dura ulfatuun ta'in duraa fi amma laaltanii parsantii 5 qannasteetti taanaan
admit gochuuf ulaagaa tokkodha jechuudha. Inni lammataa keetoonuriyaan abbaaf pilaastiyooti. Kana jechuun maal jechuudha? Fincaan ishee keessa marmarree ilaallee keetooniin hammantaansaa laaboraatoorii investigeeshinii irraa pilaastuu olidha taanaan garmalee baay'achaa jira. Kanaafuu maal ta'uu qabdi? Ciistee yaalamuu danda'uuti qabdi. Inni kan biraa electrolyte imbalance baay'inaan yoo jiraate, kan biraa dearranged renal and liver function test yoo ta'e, kan biraa persistent vomiting qorichaaf deebiillaan yookiin immoo outpatient department OPD yaallee manatti tu gaggeessinu deebi'ee itti hammaate taanaan ciibsinee yaaluu danda'uuti qabna jechuudha. Kanaafuu ciibsinee gaafa yaaluuti qabnu maalidha kan nuti gochuu qabnu? Tokkoffaa irratti keep NPO null per oral yookiin immoo afaan isheedhaan waan tokko yoo akka isheen hin fudhanne gochuu danda'uuti qabna sa'aatii 24 isa booddee maal goona? Give 1 to 2 liters of normal saline or ringer lactate. Ringer lactate yookiin immoo fluidii sa'aatii tokko haga lamaa keessatti liitirii tokko haga lama laannaafi jechuudha. Achiti sa'aatiiwwan ittaanan lama haga sadiisi fluidii biraa jijjiirraafi jechuudha liitirii tokko. Haga maal fooyyootti hypovolumic saayiniin hanga improve ta'utti yookiin immoo hypovolumic taatee turte dehydrate taatee turte amaloonni sun amma badanitti maal gochuu qabna? Dhangala'aa ishee kaa'uutii danda'uu qabnaa jechuudha. Inni taanu maintenance fluidiidha. Kan biraan fluidii isheetti wanta nuun daddabaluu qabnu maalidha? Vaayitaaminootadha jechuudha. Vaayitaaminootadha replace gochuuf jecha tiyaamaayinii yookiin vaayitaamin B1 fi vaayitaamin B6 itti dabaluu qabna jechuudha dhangala'aa isheetti. Akkamitti itti daballa? Fakkeenyaaf give 100 mg IV with the initial rehydration fluid then daily maal tiyaamaayinii yookiin vaayitaamin B1 kana jalqabuma akka isheen admit taatuuf fluidii jalqabaa irratti maal goona? Daballee yookiin immoo IV laannaafi jechuudha dubartittiidha. Isa booddee garuu every each baagii osoo hin taane daily jechuudha. Guyyaadhaan 100 mg tiyaamaayinii maal gochuu qabna? Kennuufii dandeenya per dayidha jechuudha yookiin immoo 1 per day guyyaatti tokkodha jechuudha. Inni taanu garuu maalla vaayitaamin B6 jechuudha. Vaayitaamin B6 immoo 10 to 25 mg in every liter jechuudha. Liitirii majiranitti 10 haga 25 laachuufii qabna jechuudha. Vaayitaamin B6 garuu vaayitaamin B6 jechuudha. So vaayitaamin B6 kun immoo fakkeenyaaf teenii ishee fayyadamna taanaan at least 5 ampoule of vitamin B complex containing 2 mg of B6 in each bag of fluid. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaa yeroo baay'ee bilqaatti xinnoodhaan kan isheen jirtu vitamin B6 kuni. Kanaafuu isheen 2 mg ishee jira. Kanaafuu 10 haga 25 mg laachuu qabna. Kanaafuu kana maal gochuu qabna? Ishee xixiqqeetti sana shanansaa bitachuu qabna jechuudha. Maaliif shan binnaa? Lamaan gatii jiruu fi shan gaafa binnu meeqa arganna jechuudha? 10 mg arganna jechuudha. 10 mg sana caccabsinee maal goggoona jechuudha? Fluid isheetti daballaa waliin maknaa inni bifa jijjiirrata isa booddee maal goona jechuudha? Hillaannaa jechuudha. Yeroo dhangala'aan sun dhumu garuu ammas haaraama kana shan maal gochuufi qabna? Dabaluufi qabna jechuudha. Maaliif with each bag edha gatiteef. As biratti tiyaamaayiniin garuu per dayidha jechuudha. So akkasitti fufnaa inni kan biraan immoo antiemetiiksoota jalqaba piyoo manatti fayyadamaa turte yookiin immoo antiemetiiksii vomitingii kan dhawuusa manatti fayyadamaa turte amma garuu eessatti akka isheen fayyadamtu goona IV hospitaalatti numatu maal godhaafi laataaf jechuudha. Fakkeenyaaf first line drugin yoo fara mekiliiziin ta'uu danda'a meetiklooproomaayidii yookiin prometaziin kanuma availability ta'ee fuunee fayyadamna. Fakkeenya mekiliiziin 25 mg IV TID yookiin guyyaatti 3 fayyadamna jechuudha. Akkasittiin qorichoota garaagaraas ni barreessee jira jechuudha. PO'dha sabooddee DIT'dha sabooddee DIT immoo PO days that minimize nausea and vomiting can be resumed after period of gut rest. Erga sa'aatiin 24 haga 48 darbee booddee erga stable taatee booddee garuu nyaatota isheetti hin kakaasne xiqqoo maal gochuu jalqabna? Fayyadamsiisuun yookiin kennuufii dandeenya jechuudha. Waan xinnoo daabboo kana fa'a waan akka kochoo waan jajjabaataa kana akka isheen fayyadamuu qabdu baaqelaa kana akaayii kana waan akkasii kana jechuudha. Xiqqoo akka isheen fayyadamtu gochuu danda'u ni qabna jechuudha. Dietary recommendation state above outpatient akkuma jalqaba irratti dubbanne jechuudha. Gorsi garaagaraa xinnoo nyaadhu, imbaayisii buna dhiisii qoricha sitti kakaasu dhiisii akkuma jennetti. Inni kan biraa adjunctive treatmentidha. Adjunctive treatment jechuun isumaan wal qabatee dhibeen biraa yoo jiraate treat gochuu. Fakkeenyaaf garmalee ol guuramtee asiidiin garaachaa dabaluu danda'a. Yeroo kanatti maaltu dhufa? Gubaan garaachaa dhufuu danda'amti. Yeroo kanatti maal laachuu dandeenya jechuudha? POD yoo ta'e PODdha histamine 2 receptor blockers warra jedhaman maal gochuu dandeenya? Kennuufii danda'uutii dandeenya. Adjunctive treatment warra jedhaman jechuudha. Inni kan biraa follow upidha. Follow up jechuun
achumatti wanta nuun goonuuf tokkoffaa irratti wanti nurraa eegamu keessumaa narsiif midwaayifarii irraa wanti eegamu vaayitaal saayinii ishee guyyaa guyyaadhaan yookiin guyyaatti lama lama ilaaluu danda'uuti qabna keessumaa blood pressure ishee every each vital sign check gochuu qabna jechuudha. Kan biraan weight ishee yeroo dhuftuu fi guyyaa guyyaadhaan safaruu qabna. Maaliif kiiloon ishee maal ta'aa deemuu qaba? Dabalaa deemuu qaba. Inni kan biraa feature of dehydration mallattoo qaama ishee keessa cooliguun mul'atee ture dhangala'aan ba'uun cooliguun mul'atee ture badeera moo banne kan jedhu ilaaluu qabna. Kan biraa input and output hammantaan ishee fudhachaa jirtuu fi fincaa'aa jirtullee ilaalamuu qaba. Inni hangafaa guyyaa guyyaan check godhamuu qabu immoo maalla urine keetoon jechuudha. Sababni isaa sign of dehydration gatii ta'ee fi urine keetoonii guyyaa guyyaan ilaaluu qabna. Firii hammanni ta'utti ishee lakkisu hin qabnu jechuudha. Inni kan biraa appetite testidha jechuudha. Nyaata hammam akka isheen fudhachaa jirtu ilaaluu qabna. Inni kan biraan criteria discharge jechuudha. Discharge criteria kan jechuun maal jechuudha? Yoo maal gootedha ulaagaan ishee lakkisuu fi gara manaatti geggeessuuf kan jirra. Tokkoffaa improvement of ketone level in the urine. Keetooniin yoo maal ta'e fincaan keessa firii yoo inni ta'e yookiin yoo badee yookiin baay'ee yoo gadi bu'ee. Inni kan biraa tolerating oral fluid for at least 24 hours. Karaa afaanii wanta isheen fudhattu kamiyyuu yoo maal taate tolerate gochuu yoo dandeessi yookiin immoo fudhattee kaatee yoo sifaayii fi jechuudha. Inni kan biraa appropriate antiemetics to be taken. Afaanii qoricha antiemetics fudhachuu ni dandeessi manatti yoo ta'e. Kana kan erga goone booddee maal gochuu qabna? Gara mana isheetti geggeessuu danda'uu ni qabna jechuudha. Should be taken for at least 1 week within proper advice. Qorichi laatamuuf at least torbee tokkoof manatti maal ta'uu qabdi? Fudhachuu danda'uuti. Qabdi jechuudha. Inni kan biraan complicationota jiranidha. Complication jechuun isa dhumaadha. Complicationini yoo yaalamtu ta'e maal fiduu danda'a haadha sanatti kan jedhudha. Tokkoffaa irratti maternally fetal jennee hirreerra. Maternally irratti esophageal tear yookiin immoo esophageal atresia kan jennu fiduu danda'a irratti yookiin esophagasiin kun faaqamuu madaa'uu fiduu danda'a. Sababni isaa guyyaatti si'a 5 ol guramti gatii ta'ee fi ishee dhukkubuu danda'a jechuudha. Kan biraa vitamin B6 fi B12 deficiency dhufuu danda'a. Liver and renal failure itti dhufuu danda'a. Dhuma death du'ullee itti dhufuu danda'a jechuudha. Kan biraa mucaarramti inni fidu tokkoffaan preterm deliveryidha. Mucichi torbee 37 tun ga'in yookiin immoo yeroo malee akka inni dhalatuuf sababa ta'uu danda'a. Kan biraa stillbirth miixutti dhiyaatee yookiin miixuu irratti mucaan maal ta'uu danda'a? Du'uu danda'a. Kan biraan miscarriage itti fiduu danda'a jechuudha. Miscarriage jechuun fedha malee abortion itti dhufuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa fetal growth restriction yookiin immoo intrauterine growth retardation kan jennu mucaan quucaruu danda'a jechuudha. Gadameessa keessatti dhuma irratti mucaanis maal ta'uu danda'a? Du'uu danda'a jechuudha. Guddaa galatoomaa soft copy kana karaa midwifery PPT jettanii midwifery PPT jettanii karaa Telegram search gochuudhaan argachuu dandeessu. Gaaffii qabdan kamiifiyyuu karaa toora social media koo garaagaraa na argachuu dandeessu. Akkasumas immoo yaada qabdan kamiiyyuu immoo comment godhaan dhaamsa godhaa share waliif gochuu hin dagatina, subscribe gochuu hin dagatina. Galatooma.